والله يسا أوسو الدنيا تنقبتي عنك أنسي في هذا فباخو قبوتي همانة فكاتو ها أوسو مالين قبتي لمن عالم هيك قاتل ممكن تيك توك عيد لما نام نسنو يني الشبلا بال يني الشبلا عنك أنسي قبوتيو هذا مناتي في أبام منادوغا والجالة ميديا قبرتو صنتهم من خيسا والفارفة منات والفارفة لا الجرتي Dirri media gubbatte keessa faarsitu barbaadu magaalaa dubartii biraa siinoo wifachuu barbaadeeti. Ma ati dhuguma Oromoodha. Maaliif qananiidha sagaleen ta'in garuu sin gaafadha. Qananiidha maa sagaleen ta'inati. Waan jaallatoo hin danda'u. Akkamti yoonaan. Obboleettii ko akka saakee kanatti durbummaa mini kalee qabaannaanuu Waaqayyoon galateeffadhu. Nu qoradhaa kalee ni qabdi. Shamarran Harargee naatu si cabse, shamarran Wallaggaa naatu si keessa caccabse. Shamarran Jimmaa naatu si dhuge, shamarran Tuulamaa naatu si obaase. Miidiyaa kanarraa si dhabuun barbaadu dhabaminati. Akka oksijiinitti nu barbaachista. By the way, sibiila wajji wal ilaa jirtan jechuudha. Sibiila waliin. What? Iron Man, Iron Woman. ይባላል እንዴ አይሮን ዳወጅ ወሎ ላይ አታኝት ማል ነው ቲዮኑ ላ ተخنت مقطعው ራሱ ፈካና ማኪቾ ነው ከስ ጀለመለ ካህመዮ አሴ ባጃጂ ተኛ በገና ጋያን ባጃጂ ማኪ አባም መናኸ ይናፋን ፌስቡክ አፒ ቲክቶክ ኸይፉማ ጉቤቲ ነማቱ ሲድሩ ጉቤጂ ኤሎላ አካ ሸይጣኑ ማኺየትንሲ ዋት Atasa! maal jechuudha dhugaa wanta famous ta'uuf sacrifice namni kafalu laalani. It's amazing. Ajaa'ibe isheen maaliif dubrummaa qaba jettee sobde Suudaanitti karaa deemtee dhufte argitanii isheen raasirra gadi baatee ani dur beektoota namarraan nama $300 gurgureedha. Faayidii san gadi baasuu ka Saudi Arabiyaa san lubbiyya. Posti durbummaa irraa fudhadha jedhee haasaya gaafa jettee dubartiin kabajaa dubartii takka irratti haasoftu durbummaa yuurraa fudhachuu hadhabu san isaa fi isitu walitti beekaa jechuudha. Homaa baatirii ibsattanii luka lamaan jidduu hin turreessin saasanitti. Wallahi ibsa osoo addunyaan tun gubatte hanqan sii fi haadhaaf abbaa koo qabutti humaanatti hin fakkaatu. ለምን ዓለም አይቃጠልም እንኳን ቲክቶክ አይደለምና ማለት ነው የኔ ሸብላ ባል የኔ ሸብላ እንቀስ ይቀውት ነው ሁማ ተከ ወላሂ ቲክቶክ ሚዲ ማመነነትን ጉምኔዮ በርባደን ዶንጎሪ ማኪነት ሙለት ዱጋ ዱበቹዳፍ መፍቲሺ ተከበር ባዴት የኔ ማሪ ምቲ ወንተ በርባዴች ምን እንዴስ هذا مناتي في أبام منادوغا والجالة ميديا قبرتو صنتهم من خيسا والفارفة ديري ميديا قبرت كيسا فارسيتو بربادو مقالا دوبرتي براي سينو وفتشو برباديتي هاتي تيسيتو ما سيمالين كابو ورقا سيفي ربي مالي مال ما جتا توتا هونش عالم نكون والجالة بننسينو قرو لوبيس personal life لا جريني تشتيلا جالتني سچتيلا ما ati dhuguma Oromoodha maaliif qananiidha sagaleen ta'in garuu sin gaafadha qananiidha maa sagaleen ta'inati ani gaafan qananiidha sagalee ta'u andu alam yakkamaadha jedhee miti kanan sagalee ta'a ture just for qananii dhugaan qananii nu haaba'u jechaan ture ati dhuguma quuqamtuun tala sabaati dhuguma sagalee ummataati maa qananiidha sagaleen ta'inati natti mime maan ta'in qananiidha sagalee qananii intala Oromoo durbee jabduu si caaltu injiinara baratte maayyimi akka keetillee miti hanga raayillee keessa kiyya na gubaan waa'ee mijayyoo sanii maa qananiidha sagaleen ta'in sodaa eenyu dhiiste argite osoo duraan ta'e sagalee hin taataaf ture amma moo waan afaan si qabe ani nan beeka sodaa eenyu akka afaan kee qabatte ani nan beeka si galee maa qananiidha sagaleen ta'in just for qananii maal gaafatin akkamitti akkana taate intalli lafaa dhuftu kan boru biyya fayyadu maal taateti just for qananii maal gaafatin intala biyya kee sabboontu intala Oromoo intala dhaloota fakkeenya taatu
bara isin ani oromoodha ufin jechuu sodaattan intala aadaa oromoo beeksisaa turte Qananiin maa sagaleen ta'ini fate Qananiidha mucaa keenya deebisnee akkasin goonu mucaa keenya Amaaratti hin kenninu eenyutu Amaaratti kenna obboleessi beerii yoo yakka dalagee haa dhiyaatu seerri isaa qulqulleessu fagoon dhaqu laal obboleessa kiyyarraa hin sitti maayira tiruu kiyyarraa hin sitti maa jira obboleessi beerii ijoollee oromoo irratti yakka gaafa dalagee seeratti haa dhiyaatu seerri isaa qulqulleessu obboleessa kiyya ta'eef ana jalatti irruruqqatu jechuudha si galeemi kanaaf ati dhuguma sagalee baay'ee sibiila wajji wal ilaa jirtan jechuudha sibiila waliin What? sibiila wajji wal lolaa jirtan jechuudha maal nuti yoo nu laaltu kanatti muka xaawulaa su fakkaannaa maakicho yoo akkas jedhamu malee kaa'amma yoo asiin jedhe jala xuuxxuun ta'e dhuftee dhukkee natti kaafti beeyta ani bara kana ajaa'iba atiin tun heerumte abbaan manaa kee sirra jira sirraan bu'u tiiktookii fooloo sii godha namni maal goota gabbaatee dhaaduu hagana ga'u ani sibiila wajji waliin bu'aa jirtan isin dhabamsiisa. Bajaajii teenya baga nagayaan dhufte. Abbaan manaa kee hinaafaan. Feesbuukaa fi tiiktooka kee ifumaa gubeetti namaatu si duraa gubee je'ee lola akka shayxaanummaa kiyyattiin si ibsee hubata. Wanni inni sirraa gubuuf ni hinaafa ofitti amantummaa dhiira hin qabne. Ajaa'ibe isheen maaliif dubrummaa qaba jettee sobde Suudaanitti karaa deemtee dhufte argitanii rakkoon ijoollee keenya kanniini maal akka ta'e siin galu tokko maaf isiin dubrummaa qaba jettee dubbattee jaarsillee irratti gargaareedha lammata immoo maa isiin nu caaltiidha maa oromoon isii jaalataadha isinii galaami akkuma gaafa jalqabaa isiniin jedhe warroonni garee kana keessatti argaman jaldeeyyii barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye viidiyoo dalaganii achi keessa kaanii fi viidiyoo san keessaan deemtee akkaawuntii namaa gubdii kiyyarratti illee dhaadannoon eegame kunniin fakkeenya malee warri akkanaa komantii akkanaa barreessuu fi warroonni dhaadannoo gara keessaatiin illee dhufee natti barreessaa jiru tokko lama miti yoo diqqaate nama 200-300tu dhufee natti barreessaara maal ta'uu garee seentee mistira kenna baafta Sinegale accounting ki amma rukutame na fakkaata o margenatti mulisa I don't care ani TikTok irraa fi Facebook irraa dantaan qabu nama dalagaa qabu nama dalagate onnoodhu akka maakii faa biyya baqaa keessa jiraate biyya dalagaan hin jirre jiraate achirraa waan garagaraa dalagatee fayyadamaa miti an sigalee dalagaa humnaa dalaga jarri tun ammoo namni akka maakii yooma TikTok irraallee fayyaduu baatte miidiyaa irra jiraachuun isii TikTok irra jiraachuun Facebook irra jiraachuun isii sabaaf faayidaa guddaadha maaliif sabaaf quuqamtii sabaaf dubbattii waa'ee sabaa dubbattii rakkataa bira dhaabatti waa'ee ummata biyya keessaa rakkatuu dubbatti kanaaf kiyya gubdanillee rakkoo hin qabu wanni an jedhaa jiru ijoollee saba biratti jaalatama qaban kana ijoollee saba biratti kabaja qaban kanniin maa xiqqeessitanidha wama feetanuu jedha maakiin anaaf jawaar lammataati jawaar dubartii jawaar durbaa jawaariin dhiiraa ka isin bakka hundatti rukuttanii muka itti naqxanii biyyee itti naqxanii bishaan itti naqxanii xiqqeessaa jirtan kana isiniif xiqqaachuu dide malee maakiillee akkasuma godhaartan isiniif hin xiqqaattu akkaawuntii gubdanii mi waan feetan yoo gootan ishee irraa gadi baatee ani dur beektoota namarraan nama $300 gurgureedha. Faayidii san gadi baasuu kan Saawudi Arabiyaa san lubbiyya. Poostii godhuu gadi baasee yaadataa nama wayii akkanaan wal si barsiisa. Kennaa harmee keetii inni bite san dagatte. Dagattee faayidii san abbaa biyyaa dhiise waa'ee abbaa biyyaa itti deebinee haasofna jechuun akkamitti akka ati durba taate amma sittani sodaas taatu du'an oolanii boombiin gaaran bahu kan boko kaafan adduu. Seenaa Saawudi Arabiyaa sanii jedhatti inni dagattee isiin jedhe bara. Eenyuun nan wal si barsiisee ture. Eenyuun kennaa si bichisiisee ture. Dagattee? Dagattee mucaa sana mool baaseen poosti godha seenaa sanaan waa'ee abbaa biyyaa ndoomu paartituudha. Soo humaan ittiin dhagaamne jechuu barbaadetti lubbuu. Maashaallah akkanas zibee na kunu.
Akkanas dimeena je. lafa TikTokii gubate bakka jawaa gubatti ammallee deebi'a uummanni achumas deebisa inshallah. Maal si fakkaate namni akkaawuntiin guddatu miti. Fooloo baay'ee qabaattee fooloo qabaatu miti. Namni nama isa jaalatu qabaatudha sii galee. Namni si jaalatu dammoo ammallee achuma jira wanni qayyarame hin jiru. Gaafa namni si jaalatu kun sirraa gara galee bichaa kabbaadhi. Onni ulfaatu san malee hamma namni si jaalatu wanama kee keessatti waan gaarii dalaydee waan uummanni kun sirraa barbaadu dalaydeetti fooloo zeerollee yoo qabaatte amma deebita. Bakka isa inni masi deebisan. Sigalee kanaafiyyuu ummata ammallee fooloo san guddisee bakka isaanii si deebisu waan qabduuf uummata akka akkas hin dhageenye uummata akka akkasitti hin dhagahamne. Uummanni kunis si jaalataa si kabajaa. Innaa atillee dammoo jajjaba akkana ta'uu keetiifillee anillee jaarsi kee sitti akkam boonuun beeytare. yaa lubbuu maal ni beekta abbaa warraa koo kabajamaa jaalatamaa jechuu qashtii kiyya maal inni wallaahi daranuu na jabeessaa deemaa jirani ani nama if duuba deebi'u miti wallaahi an dubartii of duuba deebitu miti dhugaadha hedduu narra gubatee kara 20 ol narra gubatee jira garuu ammallee na jabeesta. Durbummaa irraa fudhadha jedhee haasaya gaafa jettee dubartiin kabajaa dubartii takka irratti haasoftu durbummaa irraa fudhatu durbummaa irraa fudhachuu hadhabu san isaa fi isitu walitti beekaa jechuudha. Homaa baatirii ibsatanii luka lamaan jidduu hin turreessin saa sanitti. Ati marqaa turte saa sanitti sa'aatii inni durbummaa irraa dhabe san moo juusii hojjetaatiin turte. Mirga guutuun qabu namni tokko jaartuu fi akka barbaade fardu jaartuu firraa akka barbaade dubbachuu. Albuuda fincaaltii yoo maaltu sin galche. Meetii keessa baase yoo maaltu sin galche kan durbummaa miti. Meetii keessa baase yoo jedhe maaltu sin galche wanni sin galchu maal inni. An jaartii keessa meetii baase yoo jedhe maaltu sin galche. Warqii keessa baase yoo jedhe maaltu sin galche. Ka dhiirrillee konkaan gattaa'ee jechuudha asirra gattaa'ee bar dhiirrillee gattaa'ee durbummaa irraa fudhadhe jedha. An baay'ee wee dhiirri hudduu beeraa irraa haasofta wallaahi rabbi kakadhe waan agatti tanaa ofirraa qabdan natti hin fakkaattan. Homa agatti tanaa waan ofirraa qabdan natti hin fakkaattan. Homa akka kenna ji'aan pireetii argitanii ji'aan xurii laguu isinitti dhufu na fakkaatan. Dhiirri gatteetanii hudduu beeraa irraa haasoftan. Hudduu keessaa baatan deebitanii irraa haasoftan.